Komishiniin marii biyyaalessaa adeemsa ajandaa adda baasuu fi walitti qabu muddee torbarraa eegalee magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee miidiyaaleef ibsa kenneera. Ibsa miidiyaaleef kan kennan Komishinii marii biyyaalessaatti qindeessaa naannoo Oromiyaa obbo Buzunaa Asaffaa adeemsa marii ajandaa adda baasuu kanarratti yaadonni ajandaa naannoo fi biyya hirmaattonni marichaa karaa ifaa fi bilisaan kaasaniiru jedhan. Tibbana kan hojjechaa jirru kan mootummaa naannoo Oromiyaati. Hangammaatti mootummaa naannoo Oromiyaa kana dabalatee naannoo kurnaffaa irratti hojjetaa jirra. Bulchiinsi magaalaa lamarrattis hojjetamee jira. Yeroo ammaa kana mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti marii naannoo boqonnaa naannoo sadarkaa lama of keessaa qabu gaggeessine. Sadarkaan inni tokkoffaan sadarkaa bakka bu'oonni hawaasaa garaagaraa irratti hirmaatanii bakka bu'oonni hawaasaa kun carraa bakka bu'iinsaa kan kennameef bu'uuraalee hawaasaa akka biyyaatitti Itoophiyaa keessas akkasumas Oromiyaa keessa jiranirraa kan filatamanidha. Kana jechuun bakka bu'oota hawaasaa kana keessatti qotee bulaan bakka bu'ee jira, dargaggoon bakka bu'ee jira, dubartiin bakka buutee jirti, daldalaan bakka bu'ee jira, warri buqqaan bakka bu'anii jiru, hojjetaan mootummaa bakka bu'ee jira, barsiistonni bakka bu'anii jiru. Kanaan alas sababa adda addaatiin namootni hawaasaa wajji walqunnamtii hariiroo gahaa hin qabne jedhamaniitu yaadaman isaanis akka bakka bu'an taamee jira. Oromiyaan naannoo 356 qabdi. Akkaataa koomishiniin kun jalqaba yeroo hojimaata isaa diriirsu ragaa itti fudhateeni bu'uura kanaan aanolee kana hundarraa bakka bu'iinsi hawaasummaa raawwatee jira. Muddee torba bara 2017 irratti bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa tuuta 10 qoodamanii hirmaachaa turan ajandaawwan garaagaraa kaasuun hirmaachaa turuu isaanii ibsaniiru. Achirraa kaamee muddee torba kaasee hanga guyyaa arfaffaa kanaatti bakka bu'oonni hawaasaa kun waan sadi gurguddaa irratti hojjechaa turan. Inni calqabaa bakka dhufanii akkaataa dhufaatii isaaniitiin garee xixiqqootti qoodamanii wal baranii erga wal baran booda immoo dhimma naannoo irraa dhufan sana dhimma hawaasa irraa dhufan sana ilaallatee ajandaan jiru maalinni waan jedhu ajandaa walitti funaanaa turan. Guni guyyaa calqabaa guutuu fudhatee jira. Inni itti aanu immoo ajandaa walitti funaanan kana guyyaa lammaffaatti kaasee ajandaa akka biyyaatti bu'uura kan ta'aniif jijjiirama fiduu kan danda'an dhimmooleen ciccimoon akka biyyaatti fudhataman maalinni kan jedhu maratanii ajandaa irratti yaada erga wal jijjiiran booda ajandaa hawaasa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'uu danda'u hanga kaleetti qindeessaa turanii jiru. Marichi boqonnaa marii itti aanuuf muuxannoowwan hedduun kan irraa argaman ta'uu eeruun bakka bu'oota marii qooda fudhattoota irratti hirmaatan 320nis filatamuusaa ibsaniiru. Guyyaa har'aa immoo muddee 13 eegalee qooda fudhattoonni mootummaa naannoo dabalatee miseensota paartilee siyaasaa akka biyyaatti jiraniif naannoo kana keessa jiran dabalatee akkasumas dhaabbilee garaagaraa fi namoota dhagaamtii qabamu Oromiyaa keessatti jedhamanii komishinii kanaan filataman dabalatee qooda fudhattoonni marii ni gaggeessu. Warra hawaasa kana bakka bu'ee sadarkaa naannootitti marii kana qooda fudhattoota kanaa wajjin fudhachuu danda'an warreen amma dhufan kana keessaa nama 320 filatanii jiru. Egaa waan gurguddoon sadeen kun hojjetamaa ture. Ajandaa walitti funaanu, ajandaa walitti funaaname qindeessu, akkasumas immoo sadarkaa naannootitti hawaasa Oromiyaa bakka bu'anii marii gara fuulsamoona itti aanu kana godhamu irratti warra yaada kennan filachuu gaggeeffamee jira jechuudha.